رسول ما نكاون ورجل ما نكاو مسلم ما نكاو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جمتوتا في جالة تمتوتا ودفتوتا ماتي حد جافر كم نقافية جرتني نقوم نقاكسني بقى نقاتاتني سوري ماتي أرسي أساقو جيشوكيا مقاور كان نهاركا والكيس ايه جرتني نقاكسني بقى نقاتاتني بقى نقاجراتني قط فيديو هجتو ديسه اكلت تاي جچا سببني سي هرمني كيا في كجافر ولقيتو دي جافر تكا غلغل رفا تكا بيا رفا ولي قالوا دبني جچا كنافو الحمد لله اما غرو هلكن اكل كوبسا ኢትዮጵያ هلكن كيسا ساعتي سديت في دقيقة 6 جا اكل كوبسا سعودي ساعتي لما في دقيقة 6 جا جچا كنافو فيديو هجتو دمي ارجلتين كاي إن شاء الله مال الرئاس وفتها يوجدني مو وني الرها سو وفي يروبا إيجتشارا دبرتيني إيرا عمرين إساني أولسكي فكينيف دبرتين هدون جتشا إيرا عمرين إساني أولتي نيهيروماني دبرتين هدو إثيوبيا اللي نأرجني جرا لمي بيبرا اللي أرجني لمي بيهدو yeroo baay'ee maaliidha fi namni gariin maal jedhanii dubartiin sana fiidha hojii hin jaalattu sanii fi itti heerumtii jedhan namni gariin immootu mallaqa isaatiif itti heerumtii jedhan huma fedhee futtaa heerumtu fakkeenyaaf dhiirri tokko yeroo umriin isaa guddate gariin akkanuma duriyyummaa fuudhu jira oduu jaartii qabu gariin immoo ilmoo tirfii barbaade dubartii ilmoo isaa dhaltu dubartii ijoollee lafaa dhuftu fuudha jechaadha walumaa galatti dubartiin maaliif heerumtiidha an akka ilaalcha kiyyatti akka ilaaletti jechaadha dubartiin wanti heerumtuuf dhiirti zabana kana kun hin aarsaa kun hin dhugaa kun bilginnaa deemaa dalagullee kadalagee seeran jaartii ofii nyaachisu hin jiru jechaadha wallahi achitti ka kaamera studiyoon teenatu hin taane makkanatti fitisiisine akkanatti illee fitisiisine sanuma rakkoo ifallee na fakkaate ifaa kana caalaa ibsu banuun danda'u jaafir rafee gara yaada kiyyaatti deebi'a dubartiin dadhabdus miti sinfinnaas miti kan dhiira isii olitti isii heerumsiisu ma akka ilaalcha kiyyaatti dubartii san maal jedhanii ilaalanii dubartiin sun cimtuudha fakkeenya haa fudhannu fakkeenya dhiira umriin isaa 50 ol ta'e 80 90 kanatti heerumanii inni sun isirraa maal barbaada ilmoo barbaada isiin tun ilmoo tokko deette lama deette akka carraa namichi umrii isaa waliin jiraate nin deetti jechaadha yoo deette hoo dubartiin tun qabeenya isaa dhaaluu dandeetti eeyyeen dhaaluu dandeetti fakkeenyaaf yoo qabeenya guddaa qabaatee waanuma fedhe haa ta'u guddaa qabaatee xiqqaa akka qabaatu tasranii seenuun heerumtu qabeenya isaa ni qoodamti osoo hin du'in qabeenya isii waan hunda maqaa isiitiin godhee du'aa jechaadha namni umriin isaa achi deeme kuni yoo ilmoo irraa argatte yoo ilmoo irraan argatino yoo ilmoo irraan argatin qullama biraa baatii jechaadha garuu dubartiin akkana heerumtu tuni daftee deetti guyyaa tokko lama osoo hin jedhamne akkuma itti heerumteen waggaa tokko yoo argitan ilmoo horteef waggaa lammatallee ilmoo deetti maaliif jennaan qabeenya argite ka qabeenyi kuni ilmaan isiitii qoddamee boru ilmaan isiitii ta'a boru isiifis ta'a even isiinuu yoo inni du'e dhiira biraatti yoo heerumte waan ilmaan isii boru itti jiraattu qopheeffatteeti jechaadha kanaafuu dubartiin gariin immoo maal filatti dhiira homaan qabne kan homaan qabne bakka injiraa mire bifa isaa ijoollummaa isaa yani kana laalanii filatan jechaadha yeroo baay'ee dhiira bareeda laalanii yoo itti eerumanii dhiirti bareedni dhiqatee diddibatee akkas jedhee babbareedee deemuu dubartii doorsisuu malee dhiira yeroo baay'ee dhiirti bareedduun hin dalaydi garuu gaafiidha dhiirti dalaydus jirti fakkeenyaaf hireen waan fal'aanni fuudhe jetti oromoon hiree jechuun qooda rabbiiti
bultii yoo jaaratanii namni kamuu yoo bultii jaarate bultiin isaa suni waan rabbiin isaaf qoode jechaadha. Dubartiin gariin ka dhiira gaarii dhiira rabbiin sodaatu dhiira haala islaamummaa keessatti isii bulchu argatti. Dubartiin gariin dhiira kashlabbee dhiira kara deemtu kohumaa hin beeyne ka akkasii rabbi kennaaf. Garuu kanuma keessa osoo rabbuu ta'uu nuti dhiira tokko jaalanne jennee guyyuma jaalanne dafnee itti onnee keenya kennuun dogoggora guddaadha. Dhiira tokko yoo jaalanne dubartiin abshaala jechaadha. Amantii kamuu haa qabaattu waanuma feeti haa taatu dubartiin abshaala. Saba kamuu haa taatu abshaala yoo isiniin jedhu kan akkam isin fakkaate dhiir tokko yoo jaalatte dursitee jechaadha. Dursitee waa hedduun isa qoruu dandeetti. Gaafisa gaafatu dandeetti. Homa fedhe homa hedduun isa qoruu dandeetti. Isiniif galee namni kun bultiif naa ta'amoo naan ta'u beekuu dandeetti. Yoo namni kun bultiif isiin ta'in kalumatti irraa dhaabbachii jecha odoo waliin tuttuqin odoo waliin jajjeeqin. Garuu yoo namni kun nama bultiif isiin ta'u isii ta'a ta'e hoo daftee harkatti galfachuu qabdi. Kanaafuu yeroo baay'ee hiikkatu baay'ata. Yeroo baay'ee ebaluu fuudhee yoo waggaa 2 gaan waggaa 3 ta'an baqa walii kanii bara. Amma fakkeenyaaf jaarsaaf jaartii hedduu miidiyaa irratti akkana waliin dhufanii akkana waliin bashannan akkana waliin gammadan jiran yoo soba turan immoo isaan puuqqaata ol gadhiisan. Kanaafuu bultii akkasii osoo hin jaarin dursinee jechaadha. Dursinee dhiira akkamitti heerumuu qabna. Fakkeenyaaf duraanii fi amma garagarummaa guddaatu jira. Duraan mana barumsaatti wal barannaanii naannootti wal barannaanii dhiira kanaanii gaarii fi hamaa isaatu addaan baafattee beekuu hin dandeettu. Amma garuu yeroo akkanatti teknooloojiin baay'ate kana dhiira tokko qoruun baay'ee salphaadha. Wallahi baay'ee salphaadha. Maaliif iimoo qabaa, feesbuuka qabaa, telegiraamii qabaa, waa hedduu qabaa. Kana keessa fakkeenyaaf yoo feesbuukaan ofii janajjanteetiin yoo si beeke sitti beeke hiriyaa keetti ergi. Hiriyaa sagalee inni hin beekne haa itti bilbiltu haa asoftu haa janajjantu waan inni ba'u haa laaltu. Yoo immootu akkas hin danda'amin waa hedduu miidiyaa addaan atuyyuu qoruu hin dandeetta. Fakkeenyaaf sagalee kee itti jijjiirattee haasofsiiftee kaan jettee kaan isa qoruu hin dandeetta. Garuu akkanumatti eebaluu bara kanatti mallaqarraa nyaate eebaluu bara kanatti ulfeesse kottaa gargaara odoo ulfeessuu bira hin ga'in osoo mallaqarraa nyaatu bira hin ga'in bar dhiirti sun akkamii ta'u beekuu hin beekti. Duraanii fi amma garagarummaa guddaa qaba. Amma miidiyaa irratti dhiirti si sobuu hin danda'u yoo beeytee ofiif sobamteef malee yoo beeytee ofiif gowwoomte malee dubartiilleen akkasuma si sobuu hin dandeettu. Dubartiin fiiltariidhaan suuraa kaatee babbareeddee fuula ofii babbareechitee dhiiratti ergiteemi hin dandeettu. Maaliif jennaanini dhiirti tokko yoo si fuudhuu barbaade yoo si jaalate dursee maal si gaafata suuraa yeroo ijoollummaa kee kan biyyaa. Maaliif jennaan yeroo san fuula foorjidiin hin jiru ka funum orijinaalii rabbi nuu kenne kana qabannee deemna. Kanaafuu miidiyaa irratti yeroo ammaa kana dhiirti sobamuu hin dandeettu. Jaafari ilaala dhiirti sobamuu hin dandeettu dubartiillee sobamuu hin dandeettu. Garuu namni gariin ufumaa uf soba yoo jennellee bareeda. Maaliif jennaan dhiira arge jennaanii kasaa isaa qabannee jala fiina. Dhiirtis dubartii wayyoo argite kasaa qabattee jala fiidi walaa hin barbaachisu. Dubartiin tokko heerumuuf bultii ijaaratuuf nama kana sanyii isaa qorachuu qabdi. Eenyurraa dhalatee eessarraa dhalatee sanyiin isaa maalii hojiin isaa maalii yoo na fuudhe maaliin na bulchaa. Fakkeenyaaf nuti biyya ormaa teennee dalaynee asii gallee harkuma ofii sassaabbatee akkanatti taa'ee mallaqa keenya nyaata akkasii sanitti heerumuu qabu. Abadan wallahi takka hojjetaa mootummallee haa ta'u baankii birrii meeqa qaba lafa qaba warra biraa warri isaa hoo maal qaban qoratu qabda. Maaliif jennaan inde asasii galtee yoo taasisitti hojjette birriin dhumte maal nyaatu hedda booda. Kanaafuu wallahi dhugaa isiniin jedha. Maaliif yeroo baay'ee fayyaalummaan dubartii miidhaa jira. Dhugaa yeroo baay'ee namni miidhamu jaalalalleen haa ta'u waanuma maraanuu haa ta'u dubartiidha. Dubartii hedduu yoo fakkeenya godhanne
bareeda dubartiin abbaa ofiititti mana jaartee haadha ofiititti mana jaartee obboleeyyanitti mana jaartee kana hunda xumurtee gaafa bultii ofiititti deemtu umriin isii deemee jira meeqa kam biyya ambaa teennee kaadhaa mana jaarree ka abbaa keenya maatii keenya gargaarre garuu gaafa nu asii galle hoo maatiin keenya sun akkas nuuf ta'ani laalime an fakkeenya fi yoo jaarsa gaariin argatin yoo maatiin keetummaan ka atirraa dhalatte suni gaafa ati galtee yookaan gaafa ati kufte ayzursiin hin jedhin eessa dhayna wallahi dhiira filatoo osoo hin ta'in mallaqa teessa walirra kaa filadha maaliif jennaan inni dhiirti si jaalatu yoo ta'e dhiirti dhugumaan iddoo siif qabu sorry wajin dhaabata kame ifamu bileeyyan kiyyaa dubartiin tokko maatii ofiititti mana jaartee obboleeyyan ofii gargaartee kana hunda gootitu galataan argattu dhugaa isiniin jedha galataan argattu maaliifi gaafa isiin kuftee gaafa isiin rakkatte namni nama moosaree isiin jedhu tokko hin jiru wallahi namni tokko nama moosaree isiin hin jedhu kanaafuu dhiira haa filannullee haa jaalannullee jaalalli duruu jira nurraan jalqabamne garuu dhiira akkamii jaalachuu qabna dhiira bultiif nuu ta'u dhiira bultiif si ta'u badhati hin beeyta gaafii hedduu gaafatte ni beeyta wallaa oduu abbaa Jaafar waliin haasofne ani yoo xiqqaate juma tokko waliin haasofne hin beekani garuu ji'a kana keessatti yoo xiqqaate halkan gursaa bulcha isa qorachuuf gaafii adda addaa hin gaafadhaa maaliif waa hedduu gaafadhaa fakkeenyaaf gaafii inni yannifaa inni eeggannifaa gaafadhaa yoo waan an jedheen san deebii akka ni barbaadutti naan deebisin namichi kun naan ta'u jedhee dhiisa jechaadha kanaafuu dirqama ilmi namaa tokko nama itti heerumu san beekuu qaba jal'isee dhiiruma ta'ee fi surrii diratee fitti heerumu jarjaruun gaarii miti wallahi gaarii miti nutillee yoo warra keenya gargaarullee odoo warra keenya gargaaru hamma tokko waa ol kaachuu qabna fakkeenyaaf anufirraa fakkeenya yoo fudhee umrii waggaa biyya ormaa taa'ee yoo xiqqaate waggaa lama ka dalage ofii kiyyaa ol kaadhe achi booda hunda ammaatii kiyyaan gargaare humuu nan qocca'u maaliif nan qoccaane haadha abbaa kiyyaa obboleewwan kiyyaa hunda kan gargaaree jechaadha yeroo tokko barumsa naaf taate dubartiin takka Harargeedha as jiddatti wallahi yoo xiqqaate waggaa gara 30 ol gara 40 Allahu alam gara 40 Suudii keessa turte jedhanii gaafa biyyaa baatu ijoollee durba xiqqoo wayiiti even osoo qaadhimamiin biyyaa baate muciyyoon suni obboleeyyan isii mataan mana jaarteef keessatti adaamatti nama hundumaatu obboleeyyan isii maatii isii hunda garuu dhibamtee Suudii keessatti wallahi aziim dhibamtee Suudii keessatti umrii isii nama guddaa taate dulloomte namni tokko as garagalee nama moosaree isiin jedhu dhabame bakka an barumsa guddaa naaf taate maatii biyyaatti bilbilanii ni dhukkubaa akka biyya galtu goona nu gargaaraa yoo jedhanii namni bilbila kaasee nama moosaree jedhuun hin jiru yoo diraa biyya galuu obboleessi isii tokko mana isiif jaaran ka isiin isaan ijaartee kenniteen alatti kaadaamatti ijaaramee jira manni ufiif jettee ijaaratte mana san maqaa ofiitiin godhee karta bilaanii waan hunda harkaa fudhatee mana san dhabnaaniin kalas maal kiyyatti galaa ilmoon qabu jaarsan qabu jettee umriin kiyya dhume jettee asumatti waan ta'u ta'a jettee as teettee wallahi nu hunduu mallaqa baasnee gargaarree namni siin gargaarin jira na fakkaatu garuu kanuma keessaa hoo waan taatu waan ta'u hin qabu jettee dhibamtee rakkattee mana yaala dhayxee yoo du'e jettee namittiin sun warqii qabdi warqii isii kaayyattee yoo du'e jettee iddoo na awwaalanii akkan awwaalaniin warqii kana gurguraatii na awwaalaa jette reeffa kiyya akka wanni tallaajattiin ajoofne akka tallaajatti gogeen hafne warqii kana gurguraatii na awwaalaa jette baay'ee natti dhagaame wallahi maalifi isii biras deemee
ijaanis argee wajji nyaadhee wajji dhugee wajji haasa'eera jecha akka su'udii kana dhufeen Allahu alamoo yoo xiqqaate ufa duute waggaa 7 yoo xiqqaate waggaa 2 hin teenne Harargeedha nama guddaa taate guddoo taate baay'ee natti dhagaame gaafa isiin hojii dadhabdee manatti galtee dhibamtee jettee namni asitti su'udii kanattu bira dhayxuu kayoo isaan dhalanii warqii ilmaan isaaniitii bittuu kayoo isaan onni jedhan bira dhayxee gaafattu nam tokko isii gaafatu dide wallahi aziim nam tokko harki isiin namarraa qabduyyuu hin galle jechaadha kanaafuu barumsa naaf taate ani fakkeenyaaf ofiisiin fudhame gaafa su'udii kana dhufee fi hanga dhufullee even nama durba dayee warqiin bitaaf nama dhiira ta'ee akkasumatti hadiyyaa nama tokko hin goone isinitti immoo yoo Jaafariin da'u namni sun hunduu tokkichi na bira dhufne moo na bira dhufu bilbilanii baga rabbi nagaan sii kennaan hin jenne argitanii namaaf tola ooluun gaarii miti yoo tarii nama tokko sadaqaa jettanii sadaqaani jettanii sadaqattan malee birri teessan wallahi hin barreessina birri teessan walirra kaayyadha gaafa biyya galtan akka feetanitti itti zannaxxan immoo shamarran hin heerumin shamarran bultiin jaaratin shamarran biyya ambaa teennee dalayu kan umriin kenna waggaa 25 24 25 27 ta'ani bilis obboleeyyan kiyya wallahi duniyaan humaa miti ilmootu isin barbaachisa eshi isin hin dalaydan hin xaartan waan isin xaartan kun eenyutti hafa amma fakkeenyaaf ani zaytunaan osoo du'ee qabeenyi kiyya Jaafaritti naa hafa wanni ani itti laffa'ee dalagadhee ilmoo kiyyatti naa hafa abballeen jaartii biraa fuudhu ilmoon kiyya qooda keessaa qaba dhiirti silaa fuudhuun isaan oolu duunee dhiisatti jiraannitu fuudhuun isaanii oolu garuu gaafa sani gaafa an akka tasaa ta'ee du'ee qabeenyi kiyya eenyutti hafa Jaafaritti hafa isiniif galee yoo guddatee jedhe amma yoo xiqqaa ta'es yoo guddatee jedhe qabeenya haadha kiyyaa jedhee gaaf tokko gaafata isas si dhaala jecha eshi namni ilmoon qabne hoo eenyutu si dhaala maaliif xaartaa maaliif gubatta biyya ormaatti wallahi inde even namni diqaalaa dhalee baga dhale jedhaan namni haraamamii akkamitti dhalee akkam ta'e akkam baga dhalan ilmoo dhabar gaafa irraa hafte ismatu boroo gaafa haati kufte harka qabatee kaasa fakkeenyaaf anasii kufee galee dhibamee kufee osoo jedhee ilmoo kiyyatu qabeena kaasa malee namni biraa namni tokkichi na bira dhaabbatu tokko hin jiru sila kana waan taateef obboleewwan kiyya wallahi alaziim uma fedhe haa ta'u waan fedhes haa ta'u namni ilmoo hin qabne umurii keen fixin biyya ormaatti aslan maal sii godhaayu maal sii godha erga ilmoon qabaanne eenyu keetiif miidhamta giibsiti eenyu keetiif dadhabda eenyu keetiif hojjetta kanaafuu please heeruma ilmoo argadhaa wallahi qabaatee dhabee huma fedhe haa ta'u jaarsi yoo isinii dhufe ka isin horatu yoo ta'e yoo kashlabbee wayin ta'in heeruma wallahi alaziim heeruma umri keessan hin fixinaa kan isiniin jedhaa yoo jechaan isin miidhe yookaan yoo waan badaa afaan kiyyaa bahee an ilma namaati waan ta'eef na hoffolchaa dhiifama naa godhaa isiniin jedhaa kun kiyyaa miti ka Jaafariif bitamee natutti fayyadama malee mazawee haati Jaafar bilbila meeqaa harkaa qabdii 2 3 كأتي ورا أفوري كأتي ورا بنشاني كنانجا توني تأبا جافي وجدت والجنة جني كأبا جافي تول برنيني بأن جالت نقرو حتى تجبديتو إلا قطون بربادو لا تجبدي أكلت هاتي قطون بربادو أنا جعل مو جافر جالت بأي جالت جافر سكرين إساء سورة أباتي كان سنين جد أبليون كي يكبجمو في جالتهم والله نمني هنيرمين قالي هيرم ilmoo argadhu maaliif umri kee fitta maaliif dist arabaa qofa dhiqaa oolta abibti atti shawjeeshi walla atti shawji nama duutu yoo si dhaalu qabaachuu qabda
باي قلتهما رسول ما نكاون ورجل ما نكاو مسلم